namichi siin fudhee deemu sani ana jaartii godhata khalas walitti bareedu mana haadha. Si jaartii godhata? Walitti bareedu. Waa si jaartii godhata? Wal tarjaa afaan kanarraa. Wanni waada olii seenne balloo baastee sin jaaladhaadha. Yoo balloon baasne irrallee burullee sin jaaladhu maan jaabar. Ati balloo nas irraati cumatti jaalatti jiru. Yoo balloon boobaate nas hin jaalatti jechuudha. Maaliif jennaan rakkataa osoo rakkachuu jiru naafeet maal wal jaalan. Isa yaadimee xiqqisho. Balloo baasuudhaaf rahaa goonota maanis si fuudhee eega wal niqaa wal godhanne booda. Eegana fuute moo? Akkasii baasa malee hin baasnu fugalee. Waan dhagoo wanta. Waan akkanaan waan hin dhagee. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkamiin egaa fi qabdanii jirtanii baga jiraatanii baga jiraannii walumaan isiniin jecha. Nageenyi keenya kanonni irraa ka'e bakka jirtan malatti isin bira haa jiraatan isiniin jaata akkanaati gaa kunoo hangaatuun teessan. Balloo waa hunda fixxee jirti. Waa hunda abdii laaffistee harka keessa galfattee jirti. Abdii gana eessa keessa jira jettan harka kiyya keessa jirti akkasiiti. Abdiin har'a ganamaan kutee uffatallee maallaqa isaatiin naa bitee kaballootiin naa bitee ani waan beeku rabbumaan beeka. Uffataas ba'aat akkanaa bitee dhufee akkanattiin dhiqadhee dibaddee zanaafataa jechuu jira gaafunu. Inni illee narraa akkasumas zanaafataa jee jira. Walumaanuu zanaafataa inni jirraati ammaan tana gaabdii yaameetiin karadhee mistira waa hunda kaameeraa yeroo keeffadheetiin jira. Mistira waa hunda karadheetiin keessaa nuuf baasa. Kabajamtoota hordoftoota keenya saniif waan kadhuma sagantaa keenyaa nu daawwadhaan nu faana turaan afeerraa ta'e. Takkanaatiin isiniin jaa. Abdi! Abdi! Maal eeyyama sammaati? Kottaa himee. Kottaa himee? Aywa. Ara maraa tolfatteeti? Wanti isaa hojjetata? Arra tottolfat. Atillee barakkeetti toltolte. Wayii argita? Maali gatanni? Atillee tottoltee jirta. Akkam jechuudha amma jechuudha. Bareeddee jirta dhugumatti. Maali jechuudha kan akkana jechuun maal jechuudha? Saabtii kiyya lololaan waliin gaman mataati maaf lololaan? Abdii hiyyatee ma akkana asirratti gartee akka bishaan mana gootee ammoo. Ana akkaati loltu bu'uun fedha. Ani immoo ija keessa silaa min dobee ta'e dobee akkana ta'e maal ta'e? Maali likkinna laa. Hawwu kana jette haa onne tana waan beekna yaamaa taasise. Anu lukkuma wanni akka adina laaltu fin likkis laalis kaasoo jira. Duuba mee kamiinsitaa maal fedhame mee maaltidha wanti irraa iruu maaltidha ma ganama nagaa wanta siifee jira fedhame. Waan danaaf itti galatoomeetu takka. Jijjiirate huccuu hundi fedhan laalte kopheen hokkami. Waa hundi. Nashaata. Nashaata mire akkasimi wanti irraa iruu gaa inshaalatti kun. Kan akka dur qabu faaya addunyaa bitti. Sensibitami? Awwa kana. Maashaallah baratee jechuudha. Jaarsa akka keessa kana namni qabu ni jira nama dhayi. Aywa jabaadhu wallahi akkanaati. Mee maanta nagaraan waan gartee rakkoo jiruuf ta'umaan furraatii yemma takka inni lama jedhee deemaa jirraati waan siraa gartee dheeruudhaa gartee waan mataa ni heesse ati ni haa qabdu jechuudha. Amma ta'e waa hunda dhiiseeti waa hunda laalaan waan barbaadisiif hin godhatin jechaatiin jiraam. Ati har'aan tana gaa tanuma ballootan balluma baasii balloo baasiit munuraa gabbaasi haa inni suma bichaa. Hangaatu dhugee. Daatti godhi. Hangaatu dhugee. Waa'uma sila keenya arra sila haatu itti wayyaadha. Waa'uma sila balloo maan ta'e. Sila ballootis waan isa. Waa'ee sila balloo maan ta'e. Inni isoo nuraa bee amma isa ilaalee nuraa baaste anillee hin gammadee tasgabbaa'ee hojii jira. Silaamaa arra dhagee isaa. Gammachuun jirtaa bari isaa yaadu jira miini. Arra wanni gartee gabayaa dhagee huccuu waa hundaa si fidee jechuudha. Faayattee itteetiin wajjin gartee waa'ee sila keenyaa fi taa'ee si fidee malee jechuudha. Waa'ee balloo natti keessan godhin kaa. Moo balloo natti battee ani wallahi bikan jitu na amma rajibisa jechuudha. Laa bas amma injibini dhiisiti waa'ee isaatii hin sittiin kaasuti. Garuu isa nuun baastaati dhiise ammas hin beekan isaatu. Yaa boo tanaan maa haatu achitti arra laa guyyaa kan mataa keessan na dhoobatte biyyo. Tete? Yaa boo man na dhiisi haa maal taate. Khalaasanii waa'ee balloo sitti naasuuti. Waa'ee balloo itti naasaniiti waa'uma sila keenya jireenya keenya gartee ammaati jireenya kun akkamirraa namitti aliif jeeta masiraati yaa beekta eegee gartee namni jaan hundeen gartee bu'uura gartee manaa jedhan tanuma gartee dura gartee gadhaaban tanarraa namni ilaaleeti ilaa gartee hegeree asumara namni bahe jaan jechuudha. Dhugaadha sanna akkasuma. Beekta. Daa'imni amma beektaatilee waan hin sitti himu jiru kana naaf baddu. Hayyee. Naaf badduutu hin jirtu wanta akkasii. Siifinu badda. As siifinu badda taa hunda narra kaayitee narra kaayitee tiisirra ammatti jabalan. Akkam siifinu badda. Maaliif silaa naaf hubatte akkana wayitaadha? Siifinu badda. Waa hunda siifinu badda. Ani waan hunda akkaan siif hubachuu jirutti ati naaf hubachuutu hin jirtu. Hangaatu kun jettame. Akkana jettee gaammaa zanni akka sana bidi gaammaa taate ta'u. Zanni akkasii keessa dhuftu sun fadha. Hayyamaa jettame mati. Uummata akkasitti mee ati yaada kiyyaaf kee kana. Hangam takka yaaddee mee hanquma gabbaatee of deebitee kanattu. Makiinaa raawutaalee caccabuu geensi jee hanqan gartee waan dhufte. Hanqaan si yaadee anumaa fi rabbii beekaa mee na dhiis bishaan kana dhugeetiin si himaa qaba. Bishaan yaa dhugee. Amma tanii si dhugee taati. Waa hundaa wajjin waan babbareedduu filan waan akka eeliitis siifideetiin jechuudha jirtii wadhu as baasetiin ziru haa jechuudha. Arrammoo ati waa'ee sila gammachuu waa'ee gartee sila jaalalaa ta'e kana malee jechuudha. Waa'ee sila balloo qofanatti haasa'iin irraan tana. Waa'ee ballootis sitillee numaan haasa. Mee haa meetu budhaa. Meetu budhaa. Sirraa hin baasu waan ta'e meetu budhaa.
ati balloonni baastaman baastatti immoo walii galtee ta'e nyaamni. Balloo arragaa nu edii baafna numa baafna tan keessa godhe malee waa'ee sila balloo kanatti haasaan oolin. Laa amma isa numa baasta bas. Isa niin baasa namicha. Kalaas isa baasnaan anis waan barbaadde hundi siif hin godhu. Isa egaa akkatti baafu kan beekatu maati sirraa haa baasu malee guyyaan isa baafu hin geenye arra namicha sun hin qixaatanne waan gartee silaa nyaate sanuu jechuudha waan silaa itti baafne nuun kafalee qubbatti hin dhageessan. Isin nuun kafalin. Akkamitti yaa'u? Nuun kafalin maaliif naan jedhe du'ees waan harkaan nuun qabnu tamaam haaluma jiraatu iddoo du'ee wanni isaan bari yoo du'ees namni nuun kafalu hin jiru. Akka du'u akka hin jiraanne goone malee badhuti lubbuu isaa teenyaaf tasaas rabbu guddaa nu uumee turqa qaba badhuti lubbuu hin baafnu jechuudha waan taateef. Isallee haa ta'u afaan tokko dubbanna amma dura ittuma dubbataa hin ture jechuudha ani barsiifamee hin jira jechuudha dabalatti jechuudha bal'oo ati wanni kun hamsiraan barbaachisu namayyuu habajasiif godha ilmi oromoo kun hunduu nama kayyeetti faarsaati lakkii bal'oo waan kana dhiisi jeetiin isallee daddabee jechuudha amma durallee illee harka keessa seenaa tureef hin jeetti kuma qabdu waan fakkaata waan miidiyaa hin jirtu na fakkaatti harka keessa seenaa jechuudha sababni gaafata illee gartee gaa shabshaan humaan godhee beektaan hin tuyne ilmaan gartee ijoollee sanaa jechaan dhiise jechuudha hadiyyoo ilmaan kana kophaa godhisaa jira waan ta'eef hin dhiise jechuudha amma immoo ilmaanis naa guddatan jechuudhaa fi inni kun harakaata kana eegale jechuudha. La harakaata inni eegalus wajjin wanta ta'u. Ammoo jara kanaas. Waan itti amma baduu fi gaddiis ilmaan kophaa guddisu jiran beekta waa'ee bal'oo jechuun bakka haadhaa bakka abbaati ilmaaniif beeka guddisu jiran beekta isaa saniifuu namni yeroo kanatti dhugumatti. Lannoo maaliif naan jette dhiirtee akka isaa wanni hin jirre. Amma hayyee. Yerti ka sabab kun jirtu andiraa miti dhageessa hayyee. Ta'een dubbanne dhageeffadhu. Jaartiin gisee ilmoo dhistee deemtee bakka aadaatiif bakka abbaa bu'ee fi guddistu dhiirtiin maan tana eessaaniin deemee dabaraa fuudhee ol naqaddaadha yaaddi malee akkatti hin eeyyaan ilmaan kishee qabadee guddifadde jettee yaaddu. Saniifuu dhageessa amma dhageessa goomaati jettee haraa yammaan dubbii deebisaa si qaba dhageessa. Edaa bal'oon kun ijoollee gaafa gartee deemee akkatti ganda hunda deemee lakkaa'u kana inni kuni dhalaa barbaada jira malee waa'ee silaatii sana wal qabateeti natti mataa qabatee dhalaa barbaadu inni kun. Dhalaan barbaadu bal'oo lennoo silaa dhalaa barbaadi. Ijoolluma tanaa hoo barsiitti ni mujjiraame. Ijoollee maasiin jeete sitti. Bara dhageessaa guyyaa tokko as oola. Guyyaa tokkochi oola. Guyyaa tokkochi dha. Guyyaa tokko as oola guyyaa tokkochi oola. Bakka makiinaa mushoora makiinaan meeqa makiinaa kafatanii dhaqeen mushoora numa deema achiis nu mul'ata jechuudha. Bikka dhaqeemmaa suuraa ka'eeti suuraa sana natti erga jechuudha. Dhageemmeessiif nima haa mul'atu bakka fadhee haa mul'atu. Bakka fadhee mul'achuu osoo. Bikkaan amata meeqa isa dura dhaqee hangartee an. Ilmaan kana osoo guddifanne. Osoo guddifanne osoo ilmaan kana haati manaa amma irra distee kutte yeroo irra distee kutte saniin irra fuudhe. Dhuga kana keessatti inni illee badii qaba jenna. Amma immoo yeroo tana keessatti baatii meeqa guutuudha. Amata meeqa ta'uu qabani. Saniifuu mee waa'ee isaa kanaatummaan itti xiqqishuma yaadimiyaatu. Sammuu ta'e keessattuu mee xiqqishuu laal waa'ee isaa. Nama niin fuudha jee dhalaa jiran jajeene ilmaan taa'ee guddifachuu jiru. Bal'oo jechuun nama naamusa qabu yeroo tana dhiiran keessaa. Aboo dhageeyyaa. Dubbii teetillee ati dubbii intala namaan namaan jetteeti. Bal'oo waan ilmaan isaa guddisuu waan qabu. Biyya sana keessatti ilmaan itti tajaajila dhageessaa. Akka biyya tajaajila taa'ee. Maaliif tajaajila ilmaan mee shaffaataa mana arabaa shaffaatuun geenya ijoolleen tutti tajaajila. Dhuguu maaliif siin jaallattee namma. Wani naan jettu bar tabiraa tajirtuus ni jirti haa ta'u malee arraa wanni gartee amma nuti teenyee wajjin haasa'uudhaaf karoora qabanne. Waa'ee sira waa'ee teenya gammachuu jireenya keenyaa dhala bu'uura gaddaabneeti bu'uurri kun dhiiroo karam deemaa jira jennee bananni itti yaadee ilaala jechuudha. Bu'uurri dhiiroo karam deemu jira ayyee. Karam deemu jira. Hayi bu'uurri akka ajaa'iba lallasaa deemu jira haa maal ta'e. Tottolaa deemu jira. Tottolaa deemu jira haa. Kanaafuu maashaa. Dura bar bu'uura kana bar bu'uura tolchanii jiran mana guddaadhaan bu'uura tolchaniiti bu'uura kana mudda kun ni jaallate mun jaallate. Sanii miree arraan gabbeeti waa hunda sii fidee jira jechuudha. Ammoo gaa maallaqa ijaan sii fidee maallaqa gatee maallaqa bal'oo ba'a. Yaa meetan bagana yaadachiste baru uffanni ni uffadde kunu natti toluu dide. Leenno maallaqa bal'ootiin naaf deema. Natti toluu dide faanjii gaa. Maali mee akkamitti toluu dide kan yaaboo. Amma keetiin naaf deema. Maallaqa sii fideen. Amma nama maallaqa namaatti. Amma maallaqa natti oowwee amma eega maallaqa keetiin naaf deema. Maalli bal'oodhaa bara anna bira kun nagarii maal taate. Hobla dhugaa dhugaa. Hobla ati immoo gadduurra hobla irra yaa waan taate. Yaa nu jireenya bareedee garuu yaadeen. Ni kokkoblaree. Hobli kun bareedudha. Hobli maaliif jettee dhugaa namni kun akkuma gartee jechuuti jinnii teechuu hogguu namni gabbee odaalumoon faayidaa qabdu jechuudha. Jiruu sana rabbiin gartee hanga hojii ajira bibbeeka hanga kana immoo namni baay'ee taphatee jiraachuu qaba jechuudha. Waan ta'e jechuudha. Riskiin jechuudha yoo ati mana keessa qoree baaftee teessee jechuudha. Tasilaa manaatu gayyaa si alaa ol seenuudhiisi waan taate jechuudha. Fuula keessa yeroo gartee gabbee ol deebi'us gammachuu naas mul'atu. San dirqama. Egaa har'a waa'ee gartee silaa amma gulantaa akka gartee naatti wal jiraannutti waan hunda siimaa jira jechuudha. Atis teessirraa hin fuudhaa tikeetiin irraa qabdu. Akkam jetta? Taratee jechuudha. Hogguun alaa dhufeen fuula kee bareeda ta'uu qaba jechuudha. Dirqama. Takka siyaanaan lammadanyaa si deebi'uun qabu mas. Dhageessaami?
namni oguu gartee kophaa ammaa keessatti isii gartee amma himatu as biraa deemee jechuudha. Ati immoo teessee dagartee asumatti gartee cal jettee taa'uun qabdu. Hayyee. Akkam jeetin. Inni kunoo maal yoo eessarra jira? Jettee namni telefoonaanis nama hubatuu danda'u qaba jechuudha. Amma telefoona jechuun kee waa'ee duniyaa jechuudha. Telefoonillee si kanneen hin jedhe. Haa mee asii himaati sirraa hin godhaa. Amma laal telefoonaas fudhadhee. Fudhatte telefoonaa. Kiyyaas naaf iddee bakka hin gaadde. Keetis sii fide. Haballootiin Nagaa ni bas amma booda jireenya nagaa jira. akkasi. Bara amma kan na deebiftee na gurguftee uummata akka maal tura keessa nameen biyyuu bara amma kan lamu jedha maal taati. Akkam? Akkam jettaa Maal jechuudha? maal jechuudha? Na gurguftee habara mana gurguftee jirtu wanta kallee halas. Gana deebiftee uummata akka waan hin jiru wallaahi. Laas gattee ibsu fedhe wayyaa amma ganaadha malee. Idan ammas gana waan biraan na siisawu. Laa yanni kaa ganaadhaan jaalala bareeduudhaan onnete. Yaada si godhee jiru barbaade. Dhagee waan gartee amma dhugatti himaate irraa takka tiyyeemmaa wanni amma itti afaan keessa deebi'u waan ta'eef waan gartee hamtuu hin dubbatin. Garaan is deebisuudha. Waan akka jechuun akka jiru amma dhiyoo. Akkas jechuun wayi ganna deebistee jechuun kee. Haa ganna gurguftee waan hin qabu keessa fuutee waan hin jabeessine sitti himeetiin jira. Maaliif dubbata biraa? Bistiruma kanaa baasu waan ta'eef. Eessi beessa gaa? Bistira kanaa baasu maa rakkoo qaba ganaa bultiin hojii ijaaruudhaaf yaada qabdan. Guyyaa waa xiqqoo keessa dhuftee ati kamii namni akkatti nama loloo barbaade yoo daadaa gartee namni bishaan ijoollee kan lafetti. Maa rakkoo qabatu baatidha. Marko jaalala. Waan jaalala. Wannan jaalala. Ammoo gaagartee duuba duuba waaqattee fuulannatti naa seeni. Duuba duuba maaltu na jira? Laa wanni isin jiru beektan eessan. Waan takka duuba duuba hanga. Dhageessa garaadhaa fi duuba tokko godhu duuba mataa bira jabaata beekta garan laafa waan ta'eef. Dhageessa ammoo booda ati garaa keessaa wanta kana yaattee naattee jechuudha booda duuba duuba hanga garagaltee dhagaa wanni dha. Siggaran galu. Dhagaa ciqaa ittiin dhahin asitti himeetiin jira. Sittiin ta'u. Yaa bomme dhugaan sitti hima beekta. Sittiin taasiin joore. Sittiin ta'u gisee jaan. Maal? Akkasiin bari yaa bomme. Dhageessa. Ani talillaa sitti haa ta'u jira. Ati talillaa natti haa ta'u jirta dhugaadha immoo ta'ee ana akkasumatti yaada jechuudha. Garuu akka garaa keessa rabbi beeka jechuudha. Garaan kiyya maal qaba? Garaa kiyya maal qaba? Wani qabu moo? Waan qabu gaa siin beeka. Aduraan kan niin beeka akkatti dhufteesi waan ta'e niin beeka illee beekta. Hanqasni osoo hin beekuutiin waa hundaa jechuudha. Maal beekta? Osoo beekuu. Hamtuudhaaf isin dhageessa. Sareen maal jetti yaadarte? Osoo beeluuti hubaa wajjin aanan dhugine jetti yan sareen. Hamtuus godhuuf isin dhufe. La hamtuudhaaf miti. Ani garuu niin beekaa si baddu. Mataa kiyyaa kanatti waan irraa guusu niin beeka niin ragaa si takka ji. Awwaraa geeffeetu. Iyyaa. Mana naarsin kaati. Sanaarsanii. Akkanamas tarratu bada. Akka nama hamtuus dhufeetitti akkatti dhuftees ni beeka akkanattis dhuftees ni beeka. Maal jechuudha? Ati yeroo san jaalatti jaallufte mootuu siin jaalladhu dhufte malee itti malee balloon baasaa dhufte malee jaallufte miyyoo. Akkasumaree ammallee bara wanni waada olii seenne balloo baastee sin jaaladdaadha. Yoo balloon baasne irrallee burullee sin jaaladhu maan jaabar. Ati balloo rasta irraati uummata jaalatti jiru. Yoo balloon boobatte na sin jaalatte jechuudha. Maaliif jennaan rakkataa osoo rakkachuu jiru naafeetu maal wal jaalan. Duuba kana itti waa amma hanqaan akka tarbisaas ta'ee allee gabbee waa hundaa si godhaa jiru gaafa ballee si biteetiin jira. Maali wanni israaf maana gooti duuba maati? Ijaalatti ta'e? Ijaalatti balloon irraate? Yaaboo dhageessa anis dhugaan ammoo waa dhabeetis hime atillee waa dhabdeetii hime jechuudha. Hafeetu na oliitii na achiitii doktora waan fedhe hirma dandeessa jechuudha. Anillee akkasuma hireen qooda rabbii waan taateef rabbii waliin nufi digeetan illee waan kana baasaa jira jechuudha. Ati immoo araan tana jaalatti yoo balloon irraate jechuudha. Balloon kun boobaanaan israaf na goote maallaqa hiyyaas abuu godhe faayidaan hin jirtu jechuudha bara. Balloo yoo baaste amma gammachuun teenyalleen akkasiin nagaan gammanneen naafetillee irra haayannee jiran. Amma isaa kana akkam nutti hojjetu gurbaan kun akkam nutti hojjetu jennee yaadu jirra malee wayi atis maal taate isa yaadimee xiqqisho. Balloo baasuudhaaf rahaa godhatu maalis si fuudhee egaa wal niqaa wal godhanne booda. Eegana fuutuma. Akkasii baasa malee hin baasu fuudhee. Handa goonta. Dhageessa. Handa goon jeetu. Am kasaraan hin danda'u. Kasaraan gosa bika meeqa baasuu nama hin danda'u. Arraan tanas kasaraan tana maallaqa meeqaan baasee dhufe daawwa kanaan meeqaan si bitee dhufe. Arrammoo Si baasuu kaya uffata asumatti. Sirraa baasee as gubaa oole eegala ta'e hanjima gooteen. Deemuun baasa dhuguu biree maal na dabalan? Duuba maal ta'e Yoo gubde maal na dabalan? natti hin dallee kan maali maal taate? Nattiif dallee maal ta'u? Natti dallee hojjetaa maal taate Waa waan hin taane dhiisin dura. duuba jaalatti Bal'aa jaafite sitti neeruma. duuba jaalatti jaafite isa irraati uffata kana sirraa baasee Osoo namni jiru maal jeetin seerum? Gubii mana irraa baasee. uffata kana sirraa baasee balloo irra geessee kibriitti dhee isaa fi balloo hojjetan waliin gubaa qaban. Balloo. Gubee ta'ee akkasitti mana keessa hin Maaltu baane. balloo gubuufita? Akka ati mana keessaa deetiin mana ta'e sinaaffisatti akkatti balloos gubee hojjetan illee gubee. Nanaafista. Sinaaffisee. Deema jee rabbiin mana naafistaa miti. Waan akkanaa dhiiseef jenna naarsi nama. duuba hubbuu jaalalachaa natti Odeessinu akkasii miti. asii natti asii asii namuu jaalatti balloo irraa waan sirraa baasee si geetin jira kanallee si geetin jira tanallee si kanneetin jira
دوبا كم توبر بعد ده أصلا أجي مال ترى ونسيتون وانا تين جنبه أيه نرى وبدو وانا تين وين سنجا جران أيه نرى وبدو خا بتري سر رابطة ما تبغى ونرى وجدي بلو باسي 60 يورو ما عرفت 60 يورو دوبا جالت يا بلور راد يا أنا كنا جبه ما أنا كنا خايسة ماس قبلو كذي قباستو سيريو جباس سينجا سيري رايح يبلو كذي فياي ساتين قباسيتي كذي يبلو فياي ساتين جبه ما أنا ساقله أي أكيدتي جرب تاتيس سامبود ما نيجي خدها جربت أقسم إني خالين ولا شو أنتو بس يوكس انت أنتو بس أبدا أنتو وأنت بس ناس رايح سيسوي كذا نقول ملك أكم تيتم بيجاتا إيه تيجي مالك تاتي سر رابطة أنا راباس وأنت ترى سر رايح سوي والله سر رابطة كذا نقول باست فتى من راباسو إيه سر كل سر رابطة أستمت كل سر رابطة سر رايح بس أنجمر كان يردو أنجمر كان يجوا كذا كثير ماني لولو ما داد هاي ما أنا أبي تفيت تندالي كنا راجتين بكان أسيجار كذي بتلا كذي تنبأ مني وده مري تلا ميكا تو بر مالك أنا بر بدر مالك أمر مالك أنا بر بدر كنا لا الفلوس كنا تي بباسين ور باجر أتي بنتامي نبيتي سين فريجي دي مسني أنا جارتي كورة خلاص ولد بارك من هذا سجارتي كورة ولد بارك سجارتي كورة ولد ترجع أبغى أنا لا